Asham, 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 asham. Ay, huh? Ay, yeah. Ayabadabu, ay. Hayabadabu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam jenne. Akkam jirtame isin? Okay. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shasha. Wai. Huh? Wa alaikum salam. Bagana ganduftan mdikaysan. Bagana ganduftan. Mali jirtame? Mali jirtan, eisa jirtan. Mali wal fakkaatu? Dammaqaa nagaasaati wal fakkaatu? Dhugaamo? Umaara konko. Innis ilma Oromootiimi. An akka keessan namni yoo yaadaan adda taane naman jibbuura. An akka keessan nama yoo yaadaan adda taane hin jibbu. Dammaqaa nagaasaa fakkaadhu sumaa rakkoon hin jiru. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Share. If you care, share. Wa alaikum salam. Akkami jirtan boo? Torbaan guutuu way wal garra idduutan. Torbaan guutuu way wal harku jirra. Umaara konga boosa video laaltan sa'a malee dhufuus booda suuta jettanii video laaltanii. Video sheekhaani ta'a waan ta'eef suuta jettanii laaltan isin invite share godha. Sheeni yeruma isaami jooyite dhufaa beektaa. Nutiin kun dalagattoota yeroo arkanne. Mee ol baanee Oromoo tana wajji dubbannu jenne dhufnaa tanaafi sa'uma arkine seennaa bara. Tanumaaf sa'a arkine seennaa beekta. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gayaan dhuftan hundi keessanu. Welcome hundi keessanu. Yooyya. Yooyyaa jenne gaa yooyya warri salaamtaa tanan jenne yooyya. Ilmaan Oromoo qaqqaali yooyyaa jenne gaa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sha ililli sha godha. Ulfa facaasa mee sheedi dhufe wayyoo sheekha jaa. Hin beeytanii isa boo'isin. Akka Amaaraa kana afaan beeytanii isin. Widdiyyee, qonjiyyee, waynee, xuqur qonjoo minam jettanii bakka shamarran Oromoo maaluma rabbii isin godhe hidhii sugus saddeet gootanii nyaara hanqudha gootanii funyaan tutulaa gootanii hoggita akka hin gammaddan hin gadditan min aynan nagar ነው እንዴ? ማል isin? ሼር godha maal asii histii munneedha. Akkami jirtan isin? Maaluma asii bakka namni rakkootee isin dubbata. Namni isiniif cinqama, isiniif dhimmama, isin asuma fuula guurtan guyyu. Isin bilisoomsine jennee lolu jirra. Maal taatan koye? Maal taatan yaa sabaa jaa namichi. Gaafa isin seenu san namichi mataa zaanzanaa sun yaa sabaa isiniin jaan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Manni Amaaraa yoo dhayxila dubri hundi qonjii tuqur qonjoo maxxaa namin janii sigad shaabura. Isinitti addeebinaa edaan hayyoonni keenya tanaaf isin baqata irra guddaan. Nuti gaa bakka itti isin baqannu hin qabnu asumaa seenaa isiniin jenna afaan Oromoo kana. Way meena dhiisi. Teenya tanamu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gayaan dhuftan share godha.
Mua isin godhu Facebook nin guutamu isin jala. Wal jala share ni dhufe jaa hula kuu godha. Itti seenna. Sigale. Saniifu isin waan sheeytichi iyyuu gartee harkitaniimi gibira sheeytichi isinitti iyyaa ture gartaniimi jawween dhufee daandii sheekaa butaa saaqe nam tokkorraa maquu oggii isin hin jennu nuti bar ragaa wajjiin malee akkanuma cal jennee naasoynu bar raayyaa hir'isa biyyaa jee anarraan irraa haasoo eegale Jaawar Mahammad dhufee raayyaa ittisa akka dirqiin guuru jiran akka Oromoo rakkisu jiran akka Oromoon cinqamaa jirtu takka lafa isinii naqee jechuudha. Waan inan long time isinitti iyyaa ture. Takka jii qabadhu. Gibira moo gidirsa jee kan inan iyyaa ture. Yaa Oromoo Tigreen gibira kafaltu hin jirtu. Amaarri gibira kafalu hin jiru. Naannoleen takka gibiran kafaltu. Gibira Itoophiyaa guutuu Oromoon yoo kophaa isin kafalin keessattuu naannoon nagee qabdu jee sheekaa butaa asirraa iyyaan turre. Arra harkitan mookam. Arra namni bar sadarkaa deemtanii dachii hunda gurgurtanii fixxanii ilmoo teetiin deem badii dalagii gibiraan firraa kafalaa maallaqa fidi sadarkaa jettan yoo isin hin gahin. Arraba kiyyarraa rifeensa na buqqisaa isinin hin jenne. Kunoo dhufee guutuun nama amma human right watch Itoophiyaa ka addunyaa aktiivistoonni Oromoo bebbeekamoon gurguddoon hundinuu daandii sheekaa butaa iyyaa ture arra daanduma sanirra deemu jira jechuudha. I am proud myself wallahi hedduun fi gammata hedduu takkaan fi gammata silaawuu isin naman dinqisiifattanii anaaf dinqisiifata jechuudha. Silaawuu isin naman dinqisiifattan histi gootan viidiyoo sheenii iyyaa ture asin baaftan anaaf dinqisiifata jechuudha. Wanni nan iyyaa ture faarsee bulaan kun isin kasaaruu ta'a akkana isin godhuu ta'a kanaa isin dhufuu ta'a amaarree isin dhufuu ta'a jee kan nan iyyaa ture takka nafne jechuudha kunoo gibira. Ammaas waan takkaan isin hima. Erga dubbiin gibiraa Human Right Watch Itoophiyaatii fi kun hundinuu Jaawar Mahammadii addunyaan guutuun ijjite booda haadiree gadhiisanii jiran uummata keessa. Mee gibira hangam takka isinirraa fuudhanii wanni biiroon galii jettuu fi wanni gartee uummanni himatu walitti dhufaan jirtu mee eenyu amannee eenyu dhiifnaa ja'aniiti gartee dubbii gamaa gamana oofu jiranii jechuudha. Uummanni Oromoo if eeggannoo godha. Viidiyoo tiyyatana sheer godha nama hunda biraan ga'a. If eeggannoo godha gibirri qaallichi gubbarraa quban qabne kan amma haadireen isin keessa deemtee qorattu tokko hin jirtu. Isiniif hima. Fakkeessuudhaaf qorannee gabaasa dhiyeessine wallaahi billaahi lal rabbii tokkichatti siqadha. Wadallimma inni Oromiyaarra kaate kun hanga nugustichi gubbaa wish juuni akkanatti sossoo taa'ee bishaan isaa dhugu marga dura naqan nyaachuu sigale ajaja bichaa eeggachuu malee waatakka wanni isaan alatti isaan duubatti godhamtee amma gartee nama bobbaasanii akka mootummaa ummataa dhimmamu akka mootummaa ummata dhageeffatu if godhuudhaaf arra udaan gara baqanii haadireen ganda keessa deemtee waa kadabtu kana ummanni keenya dhugaa seehee qabsoosaa tan itti finiinsee gaafii isaa tan gaafachuu eegale adda dhaabnaan kasaaruuf teessa. Anaan rumaan sii himu eegale amma dheengadda waboo sanyii galche ja'anii galuu jirtu tana isiniin nyaachisuu deema yaa sheekha kunoo uummatarraa maallaqa guuraa jedhanii nuun jedhaniiti sabboontonnichi keessa jiru natti as ergee jechuudha. An dafee ol baafnaan dubbiin sun dhaabbattee jechuudha. Wanni nan ol baase numa dhaabbatti. Wanni nan dubbadhe numa dhufti. Sigale. Gibira kana isinii kafaluu ta'a. Gibira naannoo Amaarri gibira qarshii takka kafalutti hin jiru. Tigreen kafalutti hin jirtu. Naannoleen Itoophiyaa sun gibira laala hanga limiitii ummataatiin kafalu jiranii jechuudha.
gibira kana oromiyaa kafaluutaa keessattuu harargee jimma baale jeetiin haasee jechuudha. Bakka isaan irratti xiyyeeffatin isinii hime jechuudha. Gibira kafaluun dhugaadha yes. Gibira kafaluun garuu seeraa fi heera mataasaa qaba. Galii ummataa laalameeti. Yoo galiin ummataa ol ka'a ta'e gibirri jala ol ka'a. Yoo galiin ummataa gabbu'aa ta'e gibirri gabbu'a. Faallaa biitti teenya immoo galiin ummataa gabbuutee gibirri ol ka'ee jechuudha. Faallaadhaa bar addunyaan faalla jirraa beekadhu nuti. Addunyaa wajji jirra sitti hin fakkaatin. Sigale ammaa san sumaafiin dhaama. Haadiree bobbaasanii jiran amma. Haadireen gandarra deemteeti biiroo galii dhayitee kijiba bar. Investigate goone maarree goone ummata keenya dhageeffanne sigale. Ja'aniiti gartee kijibaaf ummata keessa yaa'u jira. Ummanni keenya if eeggannoo godha. Wanni qaallichi quban qabne. Ta'u wadaltichi inni Oromiyaa irra haate kun isinirra murteesse tokko hin jiru. Anna manjuuni wadalaan jaani sigale. Amma wadalli sadarkaa qaba sigale. Wadalli kun bakka hedduu qoodamaa jechuudha. Amma nugustichi wadalticha isaa kana gaddabarsa. Wadaltichinis wadala xixiqqoo gaddabarsa. Wadalli xixiqqaanis nyagoo xixiqqoo wadalloonni kun sadarkaa qabanii bar. Nyagoolee janiite hoggii dura dardaruu deeman jechuudha sigale. Amma warri baadiyyaa keessaa deemee ummata rakkisu kun ka ummata cinqu kun sigale waxiin dhuynee boorciin baafne wadala nyagoolee jaaman sigale. Ka hara aanaa fi godinarra jiru kun wadalloota jaaman. Kammoo qaallicha nugusticha jalatti olli haatu kun wadalloota jaaman wadala qaaqa sigale beera garaa gurguddoo kanaa fi sigale haadireen garaa gurguddotamma qaallicha jalaa waxii dhuydutun wadalloota jaaman sigale. Wadalloota kana gaddabarsaa jechuudha. Wadalloota qaaqaa kana gaddabarseeti wadala xixiqqaa fi nyagoolee ganda keessaa kana gaddabarsitii jechuudha. So saniifuu an gaafa dubbiin nugusticha biraa karoorri tumamu nageessi jechuudha. An siininga. Wanni inni quban qabne. Wanni inni quban qabne ta'u wadalloonni miskiinni gartee namni qoonqoo duru guurutun sirratti fe'u takkalleen hin jirtu. Gidiraa Oromoo irra deemtu dhumaatii abbootii gadaa buqqaatii Oromoodha tan namichi kun quban qabne takka hin jirtu jechuudha. Ajaja gubbarraa horee nageenyaa jee inni diriirfate. Sigale tanaatu raawwachaa jira jechuudha. Tanaatu raawwachaa jira jechuudha. Ati hoo maal jedhamta? Nuti dur wadala isaa turre. Amma sheekkaa buutaati dur wadalloota nuti wadalloota fincilee jaamna sigale. Amma yoo sheek harree gariin garree ati harree yoo ba'aarra kaanis numa deemtu takka harreen gariin si dhiitti bar nuti harree nama dhiittu san taane sigale. Ati hoo maal jedhamta? Gaafii akkana nama hin gaafatina. Amma haasa'utti hin jiraanne dhiisa. Sigale nuti wadallootii finciltee jaamna sigale. Tanama dhiittu san gartee. Sigale so saniifuu wadallootiin sadarkaa qabdii jechuudha. Wadallootiin sadarkaa qabdi. An amma gartee dubbiin badde jee ichi keessaa hin baasu. Maaliif waan kana mata dureedhaan deeggaraa turre mata dureedhaan itti lafaa turre waan ta'eef qaallichi dhukeessaa wadallootii finciltu tana dhiiseeti wadalan dubbanne qofa guura jira. Kan dubbanne qofa. Sigale. Amma wanni isa jala yaa'u jiru tana sigale wadallootiin dubbanne jechuudha. Ba'aa fedhirra kaa'us gartee dhuufuu facaasaatuma yaati malee tan dubbanne jechuudha. So saniifuu if eeggannoo godhu ummanni keenya gartee mootummaan keenya nu dhagahee maarreen keenya nu dhagahee jettanii gartee waa hedduu gadi yaa'ina if eeggannoodhaan maaliif eenyu ummata kana keessaa dubbata eenyu ummata kallattii kaa'uu deemaa jechuun ciisin godhuudhaaf if eeggannoo godha. Sigale hoggii dubbattan hoggii haasoytan gamaa gamana laallachaa namichi laal waraabessa madaa'e waraabessi yoo madaa'e waraabessi yoo du'aa kee ciniinee sirra du'aa jechuudha. So gamaa gamana laallachaa hoggii dubbattan dubbadda wanni inni quban qabne ta'e isinirra dabalamteen jirtu
wanni arra gartee biiroon galii quban qabne tadabalamte hin jirtu dheengadda warra gibiraan tokkoffaa bahee jedhanii badhaasa kennuun turre inni warra gibira galchuudhaan tokkoffaa bahee jedhanii badhaasa kennuun turre abalu tokkoffaa goona godina kana tokkoffaa goona maarre tokkoffaa goona jettee khaadireen anamma dura nama jaartii lama qabu yoo inni qaraxa irraa isin hin gaafatin isin hin jechuun turre gana isin gaafachuu ta'a ganaa kafaluu teessa yoo mormachuu baattan yoo falmachuu baattan tanaan ganuma dhaabeetiin ittiin deebi'a sigalee maallaqa ummata walloo san ni dubbanna saniiti rakkoon hin jiru ummanni keenyaas ni jarjartalla sheekha jettaniitis naman amanina ustaada maarroo miitiqish obboleeso namni oggii maallaqa guddaa kana arga laal oppiidiyoon tun akkam si gooti mee wayiin isiniima histirii ajaa'ibaa takkaan isiniima hayyoota keenya kana wali qabdeeti asii hagalee fi kabiyya jiru kana wali qabdee kam gooti doolaara kana mana guuteeti qaallichi wadalticha isaa guddaa oromiyaa irra haate kanaan erga deemulaa irraa banii doolaara kana agarsiisii jaan namni oggii doolaara kana arge albaatii fi qabuu hin danda'u qaamni kun guutuun haazaa kulli jazadul ishq jaana rabni sigalee walgadhiisee jira qaamni isaa walgadhii namni hunfirra fincaana hunfirratti alba doolaara waan akka sigalee obboleeso sheekha jettanii nama koofiyaa firra guureeti yaa oromo rabbii sodaa laal nama kan kabanyuu fi nama wal kabanyuu hunda wal afaan nufidda wanni isin dalaydan sigalee sheekotiinis oggii gartee maallaqni harka guutee miliyoona jetteechi gartee sigalee jechoota nabi Muhammad alayhi salatu wassalam subhanallah jechoota rabbii guddaa kananiin toobadda irraanfatee jira buleessu